raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. Seenaa fi seexaa sagantaa kanaan gootota Oromoo yaadanna. Oromoo fi Oromiyaa wal barsiifna. Akkasumas saboota Impaayera Itoophiyaa keessa jiran ilaalchisee buleeyyii fi hayyoota irraa kan odeeffanne, kitaabota seenaa irraa kan dubbisne, akkasumas ragaa burqaalee qorannoo irraa arganne qindeessinee waltajjii irratti isiniif dhiyeessina. Seenaa fi seexaa. Nooruu ashamaa dhaggeeffattootaa fi hordoftoota raadiyoonii Dirree Shaggar. Qophii keenya har'aatiin tibba darbee Televezyiiniin Oromiyaa Niwus Neetworkii barreessaa seenaa obbo Birruu Tsaggaayee waliin haasawa taasise keessaa kan dhimma seenaa Habashoonni uumanii jaarraa 16ffaa keessa waan barraa'e fakkeessanii bara Minilik biyya Oromoo qabate maqaa Abbaa Baahiree Qeesii jedhamuutiin kijibanii barreessan irratti kan xiyyeeffatu akka qophii kanaaf ta'utti gulaallee qabannee dhiyaanneerra. Qopheessaan Duubee Wayyeessaa kan isiniif dhiyeessu immoo an Gurmeechaa Gammachuuti. Haga dhumaattiin waliin turaan affeerraa keenya. Obbo Birruu Tsaggaayee barreessaa seenessaa fi nama dhugaa haasa'uudhaan beekaman kitaaba ka barreessa. Obbo Birruu Tsaggaayee baga nagaan dhuftani. Baga nagaan eegdadde. Obbo Birruun ilma warra Gulalleeti. Finfinneen akkuma wanta har'a mul'attu kana seenaan ishee wagguma 150 as kan turteerti achirraa kaa jedhanii warri lakkaa'an jiru. Dhimmi Finfinnee ogaa kaayoo Finfinneen warra godinoota adda addaarraa naannoo adda addaarraa dhufanii Finfinnee keessa jiraatan qofa laallata akka ta'eetti. Seenaanis seenaa Minilik hundeessee Haayile Sillaaseen itti fufee isaa as warri jiran wanta tatta'an waan isaan godhan Finfinnee fi Oromoota gosa Oromoo Tuulamaa asitti an rageessuun hin lakkaa'amu akka isaan jedhanitti. Har'a Finfinneen diigamtee baddee dhaloonni achirraa buqqee inni jedhan sun hundeeffama Finfinnee isa duraan irra ture sana Finfinnee akka hundeeffamtee fi Oromoon achirra jiraataa turan bara sana maal irra ga'e kan nutti muuf deemu jechuudha Obbo Birruun. Ragaa qabatamaa lafarra jiran warra isaanii fi hafteedha Obbo Birruun. Kanaafidha har'a Finfinneen akkas ta'ee akkas buqqa'ee naannoon kun safarri kun dhoggaa jedhan isa duuba dagatanii walakkaatti muranii asii ka'aa seenaan Finfinnee warra jedhaniif deebi'ii ta'a. Yookaan immoo nama hin beekneef immoo barumsaaf ta'a jennee ture. Amma gaa warri waa'een Finfinnee ka'uun qabu akkana taate diigamte maqaan jijjiirame maali warri jedhu kun bu'uurri isaanii hundeen isaanii ka'umsi isaanii maalirraa yoonaan jette hololli sobaa maqaa Abbaa Baharee jedhamuun Oromoo irratti barraa'e santu tatamsa'ee hunduu waliin ga'eera. Waan tokko dubbata waan tokko haasa'an uummata tokko irratti haasa'an isarraa ka'u. Seenessitoonni keenyas hayyoonni Oromootis waan sanarratti barreeffama sanarratti dogongora qabu turan. Maaliif hayyoonni guguddoon Oromoo amananiituma jiraatanii namni Abbaa Baharee jedhamu bara jaarraa 16ffaa irratti yookaan immoo bara 1522 irratti akka waan jiraatee iddoo gamoo jedhamu keessatti jiraatee akka waan Oromoon hoo biyya weeraru akka waan argee godhanii fudhatu. Fu'iin fudhatu garuu bayaazii qabaa, jibbiinsa qabaa kan jedhu kana hunduu walii gala. Ani immoo yeroo jalqabaaf maalan jedhe namni Abbaa Baharee jedhamu jaarraa 16ffaa keessatti hin jiru. Ammayyuu akka jettu. Yes. Namni sun it is a nickname of the so-called Atsma Georgis Alaqaa Tayyee Gabra Maariyaam wannoo barreessitoota bara Minilik maqaa nickname kan jedhamu maqaa kunoo maqaa dhoksaa uumanii fayyadaman malee nama jiraate miti. Oduu nama jiraate ta'e fakkeenyaaf amma Alaqaa Tayyee fudhadhu Alaqaa Tayyee Gabra Maariyaam Alaqaa Atsma Georgis fudhadhu Alaqaa Atsma Georgis Gabra Masiih Alaqaa Takla Yesuus Alaqaa Takla Yesuus Waaqa jira. Hunduu abbaa qabu baariin hin qabu wannoo qaawwa kan banan abbaan uumneef dagatanii too muddamaan hataattamaan wannoo jette tokkoffaan kana gaaffiin kiyya lammaffaan barreeffamni sun maal jedhaa yaagaraachon wanzi galanaan aqwaartoo baalee gabbu jedhee jalqaba
هو جلك برتو قارو إنه هو يقالان تاريخ لتصف جمركو جري جلك يزين يكوي حزب يكفو حزب تاريخ لم تصف على لميلين بإسلاموچم بأيمانوت طلاتوچاችን ናቸው ስለና እንትኖች ተጽፏል ስለና ፋርስ ተጽፏል እለዋለሁ መጽሐፋን በብለዋለሁ ማሊ የጀልቀባ you know why ይዛጋ አሲረቲ why ሀበሻ ቆፈ why ሚኒ why ሳባ why ናኖ ካበ ኢትዮጵያ ቆፈ ማለ ሰብኒ ቢራ ተቆሌ ሴናን ይሳበራይም ቤኩ ከንኪባጀቹ ኦሮሞን አለ ኦሮሞን ረቲ የከሚት በራው ደንደ ከሙላይታ imbarreessine kan afaar imbarreessine kan sumaalee imbarreessine maqaballeessiidhaan kan isaanii imbarreessine kanarratti kophaasaa adda baasanii akkamitti barreessuu danda'anii kan jedhu gaafiin sammuu namaati irratti ka'uu akka danda'u beekaniiti ስለምን ስለዚህ ህዝብ ተጻፈ ብትል ስለ ከሌ ተጽፏል ስለ ከሌ ተጽፏል jedhe jalqaba amma dubbiin guddaan isaa miti kontentii isaa laalu qabda amma dur literature ho barannu literature ho dubbistu kontenti literature san barachuudhaaf bara itti jaarraa itti barraa'ee qabachuu qabda maal fakkaata haalli jireenyaa biyyattii sanii yookaan immoo iddoo sanii yookaan immoo magaala sanii maal fakkaata kan jedhu san hoo qabatte seenaan sun sii gala maal jechuudha barreeffamni tokko jaarraa itti barreeffame san fakkaata kan abbaa baaree jaarraa 16ffaan fakkaatu jaarraa 19ffaa fakkaata fakkeenyaaf maqa xureessuudhaaf anthropology kan jedhamu irratti kan itti fayyadaman san maqa xureessuudhaaf itti fayyadama anthropology immoo dhuma jaarraa 19 keessatti uumame saayinsiin anthropology system social anthropology kan jedhamu jira social anthropology kan dhiyeessu fakkeesseet social anthropology ka aadaa kee akkaataa jireenya kee ibsa miti even jechoota kee jechoota ummata tokko ibsa social anthropology waa hedduu ibsa wanta isarratti hundaa'e garuu maqa xureessuudhaaf kan kaayyeffame jira keessatti how on earth anthropology booda dhufe namichi kun jaarraa 16ffaa keessatti jiraate tokkoffaa abbaan qabu sin jedhe lammaffaa akkamitti waan kanarratti hundaa'uu danda'e amma jaarraa dhuma 19 fi jalqaba 20 keessatti kan jalqabame san akkamitti inni bara san beekee fayyadamuu danda'e hoo gaafattu bara san hin jiraanne namuma bara minilik jiraatetu waan kana gorgisa ofiisaati maaliif ta'e zeenaa hula gaallaa jedha kan abbaa baaree afaan giizitiin zeenaa hula gaallaa jechuun yegaallaa taarikii jechuudha dhiifama jecha isaanii fayyadamuu kiyyaaf okay afaan giizitiin zeenaa hula gaallaa jedha miti afaan amaaritiin alaqaa atsuma yeroo kan barreesse yegaallaa taarikii ዘሴም ነው ጎርግስ ጃራ ከም ከተ ጅራት ጃራ ኩዳ ኢሳን ሞ አባን ባይሬን በረኩዳ ጃራ ኩዳ ጃፋ ከተ ከጅራት ተበረሰኒ ከናፊ ኢስሞ በረሚሊክ ጅራቴቱ አጥማ ጎርጊስ እንጀቹ ፈን ፈኬሰ አጥማ ጎርጊስ ኦኬ ማሊፍ ከነ ጎቹ በርባደኒ ሆጀት everywhere in every history when ወኖ ወራና ሲረት በኑ ዳ ሆበርባደም ሲሴጠኒሱ demonizing is a preparation towards war so amma oromo irratti minilik warana qopheessaa jira jechaadha so he have to demonize partaziin tokko kan xureessu jibbisiisu that is demonize baka seexana gochuu kaayyoo weeraruu qaba dursee maqaa balleessee kan namni jibbu gochuu that is maqaa balleessee kan waraanu sunis be kan inni waraanni inni bobbaasu suni akka namatti osoo taane akka bineessa irratti bobbaa jiru akka itti dhaga'amu ololliin kun adeemsifamu kaayyoon tokkoffaan kana kaayyoon lammaffaan immoo maali kolonizaatoroonni afrikaa addaan hiratanii kan hafte Itoophiyaa fi Laayiberiyaa qofa Laayiberiyaanu Ameerikaatu ijaare Laayiberiyaadha okay so Itoophiyaa qofatu hafee Itoophiyaa irratti immoo ija walitti babaasaniiru eenyu Ingiliis Xaaliyaan Faransaay so amma Itoophiyaa irratti ija babaasaniiru akkuma Afrikaa biyyooti Afrikaa kaan irratti gochaa turan san mootummoonni kiristaanaa sochii mootummoota kiristaanaa Itoophiyaa hordofaa jiru jechuun kiyya maal jechaadha maal fayyadamanii no man's land kan jedhamu poolisii qabuyyu bara colonization no man's land jechuun ati
hoogganaa yookaan immoo nugusa yookaan hoogganaa uummata tokkooti ilaalu daangaan kee as gahaa miti sanii achi kan kee miti. Kan kee ala kan jiru sirraa fudhatu dursa. Isa sin tuqxuu sin galchuu sin jedhu. Hin fudhatu dhumarratti kophaa hawaaftu. Atis nu jala jirtaa sin jedhu. Amma gaa Minilik babal'isuu barbaada. Oromoo irratti yoo kan lafa bal'aa qabatee jiru immoo Oromoodha. Oromoo dabree sabaaf sablammootii kibbaa argachuu hin danda'u. Of jalatti oolchuu hin danda'u. So Oromootti yoo tarkaaffii fudhatu yookaan Xaaliyaan yookaan Faransaay yookaan Ingiliz maaltu si galchee jechuu ni dandeessi. So Oromoon lafa abbootii kiyyaa uummata lafa abbootii kiyyaa weerareedha kan jedhu maqaa abbaa baadhaatiin barreessanii biyya faranjii ergani. By the way erganii namooti wanna kana harkaa qaban an akka Cheeruun fa'aa an akka Beekin fa'aa. Namootiin kun yoom turan Itoophiyaa keessatti bara Minilik. Faranjoonni Minilikin dursa fakkeenyaaf jaarraa 16ffaa keessatti Portugaalonni as turaniiru. Maan argatiin barreeffama abbaa baareessan. Staaliin faanti as turaniiru. Speekeen faanti as turaniiru. Jarri kun maan argatiin maa jalaa dhokate. Jara bara Minilik faranjoota bara Minilik Beekin faanti Huntingford faantu arganne jedhanii achitti babarreessan bitamaniiti. Simply faranjoonni uummata kanarratti babal'ifni hoo raawwatamu lakkisiin galchuu nu kuni lafa abbaan qabneedha nu ilaallata kan jenne afaan qabachiisuuf kaayyoon lammaffaa jechuudha. Isaan irratti barraa'e. Sadaffaa immoo bara Minilik barraa'uu isaa maaltu sitti agarsiisa? Bara Minilik Hamiitik Tiyoorii kan jedhamu qindaa'ee jira. Yookaan barreeffamee jira. Inni jalqaba qindeesse Joorji Heegil jedhama. Dhalataa Jarmaniiti. Hamburg Yuunivarsiitii keessatti. Okay. Bara akka lakkoofsa Awurooppaa bara 1909 irratti jaarraa san keessatti immoo Alaqaa Taayyeen Jarman ture. Alaqaa Asmaa Giyoorgis Gabramasii immoo Xaaliyaan ture. Alaqaa eenyu Alaqaa miti inni immoo Afoorqaa kan jedhamu dhalataa Eertiraati. Innis barreessitoota keessaa Oromoo irratti kan holollii cimaa adeemsisaa turan keessaa tokko. Innis jaarraa bara Minilik jiraate. Innis biyya Xaaliyaanonni fudhatanii achitti barsiisanii warra dhufee afaan barsiisaa turedha. Afaan Amaaraa barsiisaa turedha. Afoorqaa Yohaannis. Look, jarreen jalqaba Oromoo irratti barreessuu jalqaban sadeenuu biyya faranjii turan. Bara isaan biyya faranjii turan sun Hamiitik Tiyoorii kan jedhamu dhalatee jira. Hamiitik Tiyoorii jechuun maal jechuudha? Mararfachuun qabnu uummata Afrikaatiif. Afrikaa namumaayyuu hin qabu miila namaan deema malee namumaayyuu hin qabu. Hoo isaa mararfattan ta'e waa'ee mooraalii kaasuu hin qabdanii. Maal jechaadha garboomuu isaatiif quuqamuu hin qabdan. Biyya ofiitirraa buqqa'ee Ameerikaatti gaggeeffamee pilaanteeshinii keessatti hojjechuu isaatiif mishiinaroonni tokko tokko quuqamuu jalqabanii quuqamuu hin qabdanii kan jedhudha morkiin sun. Okay. So maal jechaadha walumaa galatti black is not part of it kan jedhudha wanti sun. Everything is done by the others. Kanaaf warri dhiyaa warra Awurooppaa warri Jarmanii gurraacha walii galaaf yaada uuman kana isaan kun sadan immoo Alaqaa Taayyee Gabramaaram fa'aa Atsimee Giyoorgis fa'aa immoo Oromootti gadi fidanii jechuudha yaadicha. Satswaasamiin sanan jechaa jira. Akkuma jiruun sun waraabame. Bineensadhaa gara jabaataadhaa amantaan qabu maaliin qabu galaana keessaa bahin achirraa dhufaa jechuudha jibbisiisu. So Hamiitik Tiyooriin keessa jira kanan sin jedhe kanaaf. Hamiitik Tiyooriin kan qindaa'e immoo akka lakkoofsa Awurooppaatitti 1909 irratti. So namichi barreeffama san barreesse sun nama Minilik jala ture jechaadha. Oromoo irratti maqaa abbaa baareeti. Keessayyuu Alaqaa Atsimee jedhee sana yaada. Maaliifi Ingiliffaadhaan Gi'iziidhaan Zeenaahuu Lagaallaa jedhame afaan Amaaraatiin immoo inni Yegaallaa Taariik jedhe. It's all the same. Turjumaan. Garuu maal godhan? Tokkoffaan kan lammaffaan walii galtee hin qaban. Tokkichi amma rakkoon amma biyyattii kana keessatti jiru sanirratti kan hundaa'edha. Holollii sanirratti kan hundaa'edha. Holollii sanirratti siyaasni illee sanarratti inni diigamnaan siyaasni rarraatee taftii waaqarratti.
wanni sun diigaman. Seenaa ajaa'ibaa seenaa hayyoonni Oromoo seenaa barreessanii fi dhaloonni har'a barataa jiru fi guddataa jirullee irra deebi'ee madda odeeffannooti jedhanii akka riferensiitti waa barreessamu irra dhiyeessan faranjii faala dhiyeessu. Kuma jettan immoo faranjoonni sun immoo abbaa baayireedha madda godhatu. Abbaan baayiree jaarraa 16ffaa keessa hin turre. Abbaan baayiree kan jedhamus lafa kanarra hin turre. Asoosama kana warra jaarraa 19ffaa keessa jiraatan 20ffaa keessa warra jiraatan jaarraa 19ffaa keessa warra jiraatan abbaa alaqaa Atsime Gorgesfaa alaqaa Xaayee Gabramaaram fa'aatudha. Akka namni wayii tokko jaarraa 16ffaa keessa tureetti fakkeessanii asoosama jaarraa 3 booda ofii isaanii keessa turan sana akka duratti barreeffamee lafa kaa'ameetti dhiyeessanidha kan isin jettan. Yeroo sana jaarraa 16ffaa sana keessa Itoophiyaan kan jedhamtu turteetti. Hin jirtu. Tokkoffaan hin jirtu. Lammaffaan gaaffiiwwan hedduu qaba. Amma gabaabsitan sitti yeroo hin fixu jedheetan malee tokko maqaan qabu. Lammataaf jaarraa wanta jaarraa sana keessatti hin jirre fayyadama. Waan lama Hamitic theory and anthropology somehow xureessuudhaaf fayyadama. Sadaffaan mee jiraatee haa jennu. Haa jennu jiraatee haa jennu. Sochiin Oromoo jaarraa 16ffaa keessatti taasifame haalli taasifame hin beekama seenaa keessatti. Asii Oromoon galaan keessa Goojjam keessa illee jiru akka godaansa raawwate madda walaabuutitti because abbootiin mudaa warra oddituu bara Zaraa Yaaqoob asii baqatanii madda walaabuu bu'an. So jecha kanaaf kan ka'e asii godaana gadaan asii godaanee raawwate yeroo godaansa jaarraa 16ffaa irratti garuu rakkoo keessatti cimaa keessatti jiru. Booranni illee Baarentuun illee warri Baarentuutis karaa Sumaaleetiin sochiin musliimaa kan Arabdootaan gargaaramu hacuucan jira. Karaa Kaabatiin kiristaanni dhiiba jira. Kana dhiyeessan achitti. Jarri warri Baarentuus hin dhiyeesse warri asii deemes hin dhiyeesse maal goonaree hin mari'atan. Abbaa Gadaa Jiiloo kan jedhamu abbaa Gadaa madda walaabuu isatu mariisisee hin mari'atanii so walabuu qabna bilisoomsuu qabna uummata keenya lafa keenya dachee teenya bilisoomsuu qabna kan jedhu murteessanii jaajaaf adeemsifame leenjiin. Jaajaaf adeemsifame kara bahaatittis kara kaabaatittis kara lixaatittis duulamee jira. Ati abbaa baareedha haa jennu nama tokko. Duula baatis duula lixaattis duula kaabatis simbirroodha moo balalooftee agartamoo akkamitti agartee barreessita bakka tokkotti teechitu. Namni tokko teknooloojiin hin jiru. Teknooloojiin jiraatullee amma teknooloojii ammaatiinuu wanta Itoophiyaa keessatti guutuu Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jiru bakka tokkotti teechee barreessuu dandeessu. So that is barreeffama bara Minilikiiti kan jedhu. Kana kanaan kan ka'edha sin jedhanna. Amma sanatu rakkoo ta'e. Sana barreessanii barreeffamni tokko immoo maal godhaa tokko kaayyoon hulullii sobaa kaayyoon maqa xureessu maal inni dhumni isaa garreen tokko garreewwan kunneen akka namaa ta'anillee akka wallaalu taasisu. Namummaa isaaniitillee akka wallaalu taasisudha. Akka inni uf tuffatu uf jibbu namni biraallee akka isa jibbu taasisanii booda waggaa lafasaa qabatan akkan falmannillee yookaan ani bitamuudhaaf hin dhaladhe bitamuudhaaf na dhuume waaqni jedhee akka amanee fudhatu. Sibituudhaaf waraana sirratti gaggeessumi waraanni sitti gaggeeffamu sun holalli isaan keessatti ture. Namummaa keetuun beeku namaatti hin fakkaattu. Because that is the power of propaganda. Baraayila Sillaasee jechaan jira. Hololliin sobaa uummata tokko irratti adeemsifamu kaayyoon isaa uummanni sun akkuma ati duratti jette akka ol hin jenne akka mataa gadi qabatee hafu. Eenyummaa isaatu jibbee akka eenyummaa biraa fudhatu. Kan ofii gatee kan isaanii akka fudhatu bakka itti qaara'ee ta'u salphatee ta'u akka fudhatu tokko. Karaa biraatiin immoo kun immoo kan sitti duru sun immoo namaayyuu ta'uun kee akka isatti hin dhagahamne kaayyoon hololli. Abbaa baay'ee kuni asoosama Atsime Gorgesfaa alaqaa Taayee Gabramaaram fa'aa dhuumanidha. Yoggaa jettan Oromoon maaliif ammallee abbaa baay'ee
qeesii bara sana ture dabtara bara sana ture tu sobee barreessa jedhee maaliif akka maddaatti fudhatare har'a maaliif kasin bira geessan kana bira ga'uu hin dandeenye. I don't know. Ani kan ofiitan beeka. Gaafiin kellee gaafii guddaadha. Anaafis gaafiidha. Garuu kan ofiitan beeka. Maaliif kan biraa dhiisi ani bara itti dhalate jedhamu sittimu abbaa baareen Profeesar Geetaachoo Hayileen bara 1528 dhalatee jedhe. Profeesar Dooktar Laaphisoon immoo 29 jedhe. Homaa miti waggaa tokko wal caalchisan. Namichi hin dhalanne garuu haa dhalate haa jennume. Namni 1528 dhalatu sochiin Oromoo 1522 irratti jalqabame. Akkamitti arge oduun dhalatiin waggaa ja'a isa dursa sochiin sun. Okay? Ishii dhalate immoo haa jennu immoo raajiidhaan illee wanni akkamitti immoo bara sammonoksee ta'uu danda'a oduun dhalatiin. Gaafii cimaa. So this is amma yaadni keessan kun immoo Oromootumaa seenaa barsiisaniif seenaa qoratanii fi waa'ee Oromoo irratti barreessaniif illee akka isaan deebi'anii qorannoo seenaa isaanii ilaalan madda odeeffannoo kan abbaa baahiree jedhamu kanarraa akka amma Dooktar Ixaanaa Habtee ala jira. Digirii isaa jalqabaa seenaa Itoophiyaa irratti qoratee digirii isaa lammaffaa Ingiliziitti qoratee dubbisee hin beeka. Waa'ee abbaa baahiree irratti ni barreesse. Abbaan baahiree jedhamu jiraawoo jedhee jetanis jiraawoo. That is great. Amma Dooktar Ixaanaa Habtee kun kan sabaa himaalee sooshaal miidiyaa irratti nama beekamu. Kana daawwattoota keenya amma gaa seenaadha kan obbo Birruu Tsaggaayee haasaa jiranii kitaaba isaaniis duraan isinii dubbiseen ture. Kitaabni isaanii የስልጣኔ አፍሪካዊ ምንጭና በተረት መጋረጃዎች የተደበቁ እውነቶች ካጀዱላ መደቀሮሚና አፍሪካ ኢሳ ዱጋፊ ጀተጀቴ ፈኬሱዳን ሶባቲኒሞ ዱጋሌ ዶከተን ካጀዱላ ዮ ከብራቲ ቀሮሚኒ አፍሪካ አራ መዱሳ ዱጋንሳ ኤሳ መዴ አፍሪካ ቀሮሚኒ አዱኛ ቀሮሚኒ አስረቲ አባባሬ ነም ጀደሙ እንጅሩ ጀዱሳኒስ አባባሬ ነም ጀደሙ እንጅሩ ካኒ ኦሮሞ ማቃበሌሱዳፍ ኦሮሞት ዱሉፍ ወይታ ጀዱ ምኒልክ ጃራ ኩዳ ሰግለፋ ኬሳ አሶሰማ አባባሬ ነም ጀደሙ ቶኮ ታቴ ወይ nama inturre garuu fakkeessanii Atsime Goorgis faatu uumee fi namichi 15-20 dhalate jedhamu suni akkamitti otoo hin dhalatiin 15-22 seenaa Oromoon taasise akkamitti barreessuu danda'e ofiyyuu hin dhalanne. Kanaaf namni Abbaa Baaree jedhamu asoosamadha taateedha. Kan Atsime Goorgis faatu uumanii Oromoo waraana itti banuuf waan deemuuf Minilikiif haala mijeessanii warra itti duulan sun akka isaan garaan laafnee fi hawaasni Oromoo jedhamus akka inni of jibbee annamaa gadidha jedhee Minilikitti dhufuu sana gabbaree akka bulu taasisuudhaaf duula propoogaandaa Atsime Goorgis faatu uumee fi seenaa fi seexaa sagantaa kanaan gootota Oromoo yaadanna Oromoo fi Oromiyaa wal barsiifna akkasumas saboota impaayera Itoophiyaa keessa jiran ilaalchisee buleeyyii fi hayyoota irraa kan odeeffanne kitaabota seenaa irraa kan dubbisne akkasumas ragaa burqaalee qorannoo irraa arganne qindeessinee waltajjii irratti isiniif dhiyeessina seenaa fi seexaa. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.